السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتو تافي داوتو تخيا كم نجا فجي جرتو سنين جتا أرانتنا فولدورة جرينيا خيني تجيرو داف أنا في المانكي يجودا خرويتين ديمو ديما قرو بكان ديمو سن جولي وجين ديمو نتي الفاتا جولي راس بكان نمان برتديسو وان نجري جتا نما ويتين كانو ديما egaa ijoolleen bakka haadhaatii fi bakka saayibbootinsii bakka waa hundaatu ana godhatanii anis akkasumattiin isaaniif waa hunda ta'u jira. Alhamdulillah garuu bakka wayitiin deema bakkin deemu tuni hedduu fagoodhaas ammas ijoolleedhaas jala fuudhee deemuun inni ulfaata. Kanaaf nama wayii biraan ijoollee tana geessu deema. Eenyu biraan geessu deema jechuun keessanii safan qabu inshallah viidiyoo kana keessatti arkitanii namaan bira geessu deemu akkasii hedduu gaagaraan jabaadheetumaan dirqama waan ta'eef deema bakkin deemu sunis akkuma beektanitti naaf fardiidha naafillee faayidaa guddaa qabdi ijoollee tiyyaafillee faayidaa guddaa qabdi kanaafuu deemu murteeffadhee jira jechuudha. Ijoolleen ammaan tana rafu jiranii garuu arraantana aftara arraantana wajji furree wajjumaan isaanis soomana isaa takka soomananii isaa takka soomanii isaa takka furree jiranii akkasumatti wajji furreetuma jechuudha. Karaa imala kiyyaa deema inshallah rabbi si hamle keessullee naan jaasumaan wallahi waan bareedaadha inshallah gidubbitan gizmaan fixan isin dhageessisa waan naafillee booda baga gootee naan jettanii nattillee akkanaa rabbiin qaba ijoollee maa dhiiftee deemachuu keessanii safan qabu dhiiseetiin deema akkanarra laalleefin viidiyoo kana waraabee hojiin dhabamellee akkanarra laallee dhabamuuf hin deemaa sakar tokkoonis astaghfirullah lazim dhabamu ijoollee deedisee sabbaa kiyyaatti hin deemu. Kanaafuu kabajamtootaaf daawwattoota viidiyoo kanaas akkanumatti inni fimaa firraa waraabu jira. Yoon deeme silkii waa hundaa asitti hin dhiisee deema. Wanni irra wal arginus hin jiru. Bakka takka bakkeen wal arginu takka hin jirtu jechuudha. Kanaafuu akkanarra laallee sabdii sirraa qaba. Yoon dhabamellee anuma barbaada malee maali eessatti hin dhabamettee kar tokkotti bakkeen itti dhabamu takka hin jirtu. Eessatti hin dhabamettee yaadda. Fakkeenyaaf amma jeddiitu dhabamee yoon dhabame maal rakkoo qabu ijoollee tiyya gizeen barbaadeen dhufee ilaala akkasimi mee warri waan kana irra deeggartan koomentii tuqa laayikiis tuqa akkasii dhugaa anuuf ittiin qofla gizee takka amma anumaa deema niin deeme maal rakkoo qaba yoon deemes rakkoo ni qabamee fakkeenyaaf namaan biratti ijoollee dhiisee deemu sarkeetiin jira jirettiin dhiisee deemaa jechuudha. Ay ijoollee tiyyaa galgala dhufeetiin ilaala yookaan ganama dhufeetiin ilaala akkas dhiiseetiin deema waan kana irratti amma booda garuu mee isatti wal dubbifnaa silkii waa hunda dhiiseetiin deema bakkaan deemu san yookaan hin deebuufaan mala yookaan hin deebi'e yookaan milkaatiin dhufe yookaan khasaareetiin dhufa wanni sun naa mijatuufaa didee yoonii fi naa mijachuu didee aanichumaan hin hafa jechuudha. Kanaafuu akkaan achitti namni barbaadan du'aa naa godha dhugaa rabbii akkaan achitti namni barbaadan du'aa naa godha kalaas du'aa naa godha silkii waa hunda waan hin qabu hunda ijoollee bira dhiiseetiin deema namaan bira dhiisu deemu sanittiin kannee deema bakka akkamatti silkii takkan fayyadamu hatta amma isaan tunis silkii fi wanti walitti hidhaa jira silkiidhaaf isaatiin walitti hidhaa jirti waan ta'eef silkii tanillee firraa lafa kaa'ee deema sa'aatis waa hunda firraa lafa kaa'eetiin deema akkasi niin deema bakkaan dhaqee dhufu san ammoo rabbi si haa milkeessu jaa du'aa naa godha yoo milkaa'uu didde immoo an beek jaanammaan tana xiqqishoo niis nama aaruu miti nama waa'uma takka namatti hin dhagaamtu wanni takka namni hin dhagaamaa hin jiru kanaafuu du'aa kanaa gootan kaameraalleen fuula kiyyana fuulu didee jira amma fuulee jira akkasi du'aadhaan na cina dhaabbadhaa bakka sana kan dhaqee dafee dhufutti na dubbisa
Ammoo asumaan warri chaanala bitachuu barbaadan asumaan bakkuma tanaan lakkoofsa bilbilaa kanarratti lakkoofsa bilbilaa viidiyoo kana guutuudhaan isinii kaa warri chaanala bitachuu barbaadan lakkoofsa kanarra na dubbisaadhaati osoo hin banne duratti na dubbisaa isiniif hin gurgura chaanala hedduun lafa jira kan irratti dalaguu hin dandeenyes kan wanti guutame akka lafa tattaa'u jiru jira bilaasha lafa taa'aa dhuftanii gatii bareedaadhaan akka narraa bitattan walii gallaa keessaa na dubbisaa isiniin jaa. Ammoo namni eenyu bira geessu deemtaa yoo naan jettan ammoo eenyu biraan geessu deema nama san bira dhaqeetuma viidiyoo irraa waraabee bira dhiisee bira deema arra baruu iftaan ani guyyaa lamaan sadeen kana keessatti akkaan deemu anuu abdiin firraa qaba. Akkas balaan buuteetti arsiin akkasii kabajamtoota fi daawwattoota kiyya du'aa inni akkamiin naa gootan yaani bakka san dhaqeetumaan deebi'aa dhaqeetumaan waa hunda fitadhee deebi'e deemuudhaaf ammoo ijoolleen karatti harkatti akka amma dhiyootana gaafa dhufsanuu hedduun harkatti rakkattee amma ijoollee rakkisuun barbaadu waa'een bitadhe jeetumaan gabbeefa jechumaan turee deebi'ee waan san fitadhee deebi'utu irra jira ibjala fuudhee ibjalaan deemurraa jechuudha barbaadeeti. Kanaafuu amma aftara godhannee aftara furree ijoollee wajjin foffurree anis nyaadhee soomana furee eegas booda eessa wal argina. Viidiyoo kanaaf illee viidiyoo biraa irratti namaan bira dhaqee ijoollee biratti bira kaa'ee naa jabeessaa jiruun san bira dhaqnee akkasitti wal arginaa jechuudha. Jechuun wal argina. Kanaafuu hangasuu du'aa naa godha. Du'aa naa godha akkasi nageenyaaf jiraadhaa. Furreeti walitti deebina. Hedduu takkaan isin jaaladha hedduu takkaan isin kabaja I love you iddoo keessadhu bitaachaan mirgaan nagaa sila bitaachaan isin jechuun qabu garuu mirgi waa waraabu harkatti kaameraa naa qabu jira bitammoo bitumaanii gaamee makana qaqqoo dhiifama salaamtaan kabaja qabdi hedduu takka isin jaaladha takka takkatti bakka jirtanitti isin biraa geessu bye nageenyaaf jiraadhaa I love you so much everyone I love you everything. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota taatu daawwattoota kiyya qaqaalee bakka hundee salaam rabbi isin biraa jiraatu isin jechaa yuutuuba gurgurtaa warri barbaadan yuutuuba gurgurtaa yuutuuba bitachuu warri barbaadan lakkoofsa bilbilaa kanarratti na dubbisaati kaseera waa hunda guutee harkaa qaba ammatti nama bitachuu barbaadan na dubbisaa isin jaa lakkoofsa bilbilaa kanarratti yuutuubarata warri barbaadan jechuudha. Amma warri bitateetuma akka muka irratti hin dalayne dhiistan hin dhufina. Warri ammoo ni dalaynaa irratti dalaganneeti warra harkannaa warri jettan kottaa bitadha. Taaluu sanii Allah. Kuusanii muhabbad. Wanta yaabi maamaa. Akkasii kabajamtoota daawwattoota chaanaala bitachuu barbaadnaan koomantii akunoodhaan asumatti koomantii miti lakkoofsuma kanarra waasaappi telegiraamaan na dubbisaa isin jaa akkasii gatii bareedaadhaan isin gurguratu. Amma lafa jira amma kan waan guutame oowwaa ammaan tana guutame jechuudha. Ganaa borumaalee isin guutu kan jenne amma wanta nama feetan arrumaa fudhattan jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa bilbilaa kanarratti nu dubbisaadhaati. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.